waan ajaa'ibaa tokko ni isinitti agarsiisuuf deema amma. Waan ajaa'ibaa mana ajaa'ibaa tokko mana ajaa'ibaa tokko isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Mee isa biyya keenya wajjin akkamitti ilaaltu waan nama isinitti agarsiisuuf jedhu kuni mana addaati. Mana isin kofalchiisuudha, mana isin dinquudha. Biyya keenya jiraaf hin jiru isaa isiniyyuu adda baaftanii ilaaltu. Anaan garuu mana na ajaa'ibuudha, bakka na ajaa'ibuudha. Bakka na ajaa'ibu, bakka garmalee na ajaa'ibu. Ajaa'iba dhugaa. Hamman isin daawwachiisa, isin agarsiisa. Manni kun jiraalaata biyya keenya yoo jiraate Finfinnee keessa jiraachuu danda'a. Finfinnee keessa yoo jiraachuu isaan shakka. Finfinnee keessa yoo jiraate haala kanatti jiraayii hin jedha. Manni kun biyya guddatanirraa mana biyya guddateerraati. Garaagarummaan isaa kan biyya keenya wajjin yoo jiraate maa inni biyya guddatte egaa guddinni ishee waan akkasiitiin kan inni tokko waan salphaa fakkaata malee kan ibsu waan akkasii kana ni ilaaltu mana kun bira ga'eera manattiin akka serkilii wayitii mana xiqqoodha garuu nama baay'eetu ishee daawwata guyyaatti nama baay'eetu daawwata itti naannee isinitti agarsiisa manatti fageenyarraati kan asitti mul'atu yoo ta'e fageenyarraa kan manatti ishee sarkilii kana agartu mana sarkilii kana agartu ishee kana jechuudha. Manatti makanan isinitti agarsiisuu barbaade kan konkolaataan bira dabarte gara manatti kan manattiin kun Finfinnee keessa jirti waan akkasii jira Finfinnee keessa waan akkasii jira mee isinitti agarsiisa jiraaf hin jiruusaa isin yoo adda baaftu tajaajilli isaa maa inni arguuf teessu kun naannoo paarkii jira. Manni akkasii kun kan argamu naannoo paarkii yookaan bakka uummatitti baay'atutti mana kana alama bulchiinsa magaalaatu jira. Magaalaa jira naannoo kana lafa namitti baay'atutti asiinis gara naanis manattiin kun ishee kanaadha. Manattiin ishee kana manattiin agartu amma isheen sarkilii gabaabduu kanatti innoo kan agartu sarkilii gabaabduu kana asirra naanna'eeni manattii naanna'eeni isinitti agarsiisa. Okay, warafaatu kun namni warafaan bira jira jechuudha. Warafaan bira jiran itti fakkaata. Warafaan bira jira ta'e hin beeku. Asiin galamaa asiin galuudhaafi mannichi okay kun agartuudha diimaa gurraacha maal kana qaba ni agartu binirra mee tuqee ilaala kun asirra tuqee kun nan tuqee naabane oliin seene kunoo manichi kunoo kan gaafa seenee inni kunoo cufate ofii isaan cufate kunoo daqiiqaa 15 fayyadamta jedhee yaaba fayyadamte agartu kun amma mana fincaanii yookaan immoo mana boolii itti ba'anidha. Uummata karaatti itti ba'u mana qulqulluu isaa agartu qulqulluu kanatti baay'ee qulqulluu ilaala agartu kan amma kana tola kan deemtanii bakka deemtanitti iddoo gartanitti agartu kuni nama ajaa'iba waan akkasii kan ilaalaa nama ajaa'iba dhugaa. Kun akkasin agartanii keessaan ba'ee gaafa keessaa ba'ee jedhu keessaan ba'ee kunoo asirra maqaan isaa jira warra afaan Fireenchiin beektanii akkuma keessaa ba'ee heddii cufee booddee ni qulqulleessee bishaan galagee qulqulleessee warri afaan Fireenchiin beektanii kunoo asirratti tooyileettiidha. Tooyileetti jechuun afaan Ingiliffaan isa reestiruum jechuudha. Reestiruumiin immoo mana boolii itti ba'anidha. Akkasiin isiniin jedha. Kanaafuu kun akkasittiin iddoo akkasii kana mana xixiqqoo akkasii kana keessatti bakka adda addaatti akka gaariitti qophooftee jirti. Namichi kun amma seenuudhaaf itti barbaadaa jira. Namichi kun seenuu barbaadaa jira.
Kana. Il y a de, il y a personne. Oui, oui, ça occupé, oui. Karana sirinjira. Akkasitti akkasitti afrakoo akkasitti afrakoo kun gamma qulqulluudha baay'ee qulqulluudha. Kun immoo nagartuudha kan kosin itti gatamuudha bakka bakkatti jira kun eessayyuu jiraachuu danda'a finfinnees jiraachuu danda'a. Namichas jiru kun immoo qulqulleessoo dhimma kana hojjetudha jechuudha. Kun amma sabira agartuuni kun amma paarkii wayii paarkii xiqqootu jira. Gara garasi immoo bulchiinsa magaalaatu jira karaa garasi. Kun akkasittiin egaa akkasittiin iddoo akkasii kanatti lafa tireenii jirutti lafa tiraamiin jirutti bakka buufata konkolaataa adda addaatti waan akkasii kan mana akkasii kana agartu. Dhattanii tola rukuttanii itti fayyadamtu namni keessa jira taanaani hin hojjetu taanaan diimaa ibsaa namni keessa jira taanaani keelloo yookaan bifa kabiraa ibsaa firiidha taanaan immoo namni keessa jiru taanaan immoo magariisa ibsaa. Kanaaf haala kanaan jechuudha kan inni itti tuqxanii seentu itti fayyadamtanii baatu. Kun akkasitti jira. Meetiroo baabura lafa jalaa keessa iddoo adda addaa akkasuma jira. Bakka baabura lafa jalaa keessatti bakka tokkotti tikeetii keessatti rukuttanii bakka itti galtan jira. Garuu iddoo baay'eetti tola ta'uu isaa miti amma kan ani isinitti himaa jiru qulqulluu ta'uu isaati. Baay'ee qulqulluudha baay'ee namatti tola. Bakka barbaadan itti agartu. Mana fincaanu karaatti waan akkasii naqabee iddoo akkasii naqaa garaana dhukkubee jechuun hin jiru. Bakkuma naannoo jirtu sanatti argattu waan akkasii jechuudha. Kanan jechuu barbaade. Addanatti amma kun qulqulluma ta'ee jira. Namni baay'ee nama seeraan itti fayyadamee ba'a. Darbee namni gadheen baalageen tokko illee hin dhibu. Garuu Finfinnee keessatti mana akkasii yoo jiraate dhuguma nama sirriitti akka gaariitti utuu hin tuqin kan kooti jedhee abbaan qabeenyummaatti dhagahamee kunuunsee itti fayyadamee baay'ee kan jedhu gaaffiidha. Anyways sana uummati inuma godhedheen yaada amma tokko garuu sadarkaa sanarra geenyerraa amma kooriidariin amma hojjetamaa jiru misooma kooriidarii jedhamu kanas ni amma taalaatan beeku jedhee yaada garuu bakka tokkotti ni jiraata qulqullinaan jedhee yaada. Dura rombee godhu Finfinnee keessa mana boolii kan paabilikii yookaan kan uummataa jedhamee kan jiru sana namni akkuma itti duudeeti kan inni fayyadamu baay'ee hin jiru gara naannoo piyaasaa kanatti kan argaa ture yeroo tokko malee bakka biraa badaama hin agarre biyya guddatte keessatti garuu amma kun waan xiqqoo fakkaata malee bakka adda addaa jira gaariitti fayyadamtu har'aaf kanuma isinitti himuu barbaade. Thank you very much yeroo gaarii qabaadhaa. Video kabiraan immoo yeroo gabaabaa keessatti walitti deebinaa guyyaa gaarii bakka nagaa naaf oola.